Siyaa qaqqabu jedheen xalayaa barreessa. Akkam jirta haacee ilmoondeessa. Jabduu jajjabaattuu onneen gaara gubbaa nagaan si gaafadha akkam jirta gurbaa. Haacee iriyyee koo iriyyee qulqulluu kutattuu xiiqoftuu ol jettu akka tulluu. Jirraa jirtuu akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala koo Oromiyaa Show dhiyoo fagoo keessaa fi haala teessanii kanneen na hordofaa jirtan maraa fi bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabsiniin jechaa guyyaa har'aan kanas qophii adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophiin kiyya guyyaa har'aa Lataa Qananii'aa xalayaa inni Hacaaluu Hundeessaatiif barreessan isin qaqqabsiisa. Xalayaa kana barreessuudhaan gara galaanaa irra deemee galaana keessa buuseetii jira jechuudha naaf qaqqabu jedheetti barreesse akkuma warra biyya Faranjiitti jechuudha. Kana malees siidaa isaa guyyaa kaleessa eebbifame isinin argisiisa. Siidaa isaa maal akka inni fakkaatu akkasumas maal akka isaan ijaaraniif isinin argisiisa. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin ta'a jechaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala koo Oromiyaa Show dhuftanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtanii akkasumas viidiyoo keenya guyyaa har'aa akka like gootanii Komentii jalatti immoo namoonni Lataa Qananii jaallatanii lakkoofsa 5 barreessaan isiniin jedha. Amma gara qophii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Amma xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Qaroof qaalii uummata Oromoo kan ta'e artist Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee guyyaa waggaa tokkoffaa qabeetii jira. Lataan Qananii'aa gaas kanuma ilaaluudhaan yaadannoo waggaa tokkoffaa isaatiif jedhee xalayaa barreesseetiif jira. Xalayaa kana akkuma barreessee xumureen qaruuraa keessa buusuudhaan deemee galaana irratti gateetii jira. Xalayaa Lataan haala ajaa'ibaatiin barreesseef kana guutummaa isaa isin qaqqabsiisuutiif miti viidiyoodhaan kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe waan muraasadha. Garuu guutummaa isaa chaanaala dhuunfaa isaa jalatti deemtaniiti argachuu ni dandeessu. Linkii isaa description boxii jala akkasumas komentii jalqabaa irra isiniif hin godha achiin deemtaniiti daawwachuu ni dandeessu. Ammaaf gama qophii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufee walaloo Lataan Qananii barreesse kanan isiniif qaqqabsiisa. Ammas hanga xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Siyaa qaqqabu jedheen xalayaa barreessa. Akkam jirta haacee ilmoondeessa. Jabduu jajjabaattuu onneen gaara gubbaa nagaan si gaafadha akkam jirta gurbaa. Haacee iriyyee koo iriyyee qulqulluu kutattuu xiiqoftuu ol jettu akka tulluu. Yaa dhiira gaafa rakkoo waan sabaa dubbattuu akkam jirta haacee qallayyoo Hundeessaa gaanfuree guddattuu. Biyyootti nu maktee gaddatti nu naqxee akkam siif ta'eeraa bakkee ati dhaqxe. Bakka dhaqxe sana achuma fageenya jirtuu nuun jedhime haacee si dhageenya. Nutoo atalbee hojjennaan CD kee eebbisuuf guyyaa gaarii eenna. Ati duutee awwaalamnaan siidaa kee eebbisuuf yoom herreegnee beenna. Nutoo waltajjii guddaa sii dhaabnee galatoomisiin jechuuf guyyaa gaarii eenna. Suuraa kee maxxansinee nagaan boqodhu jechuuf yoom herreegnee beenna. Egaan akkuma ilaalaatii jirtanii qaruuraa keessa buusuudhaan deemee galaana irratti gateetii jira. Guutummaa viidiyoo kana chaanaala dhuunfaa isaa kan mataa isaa jalatti deemtanii ni argattu. Linkii isaa description boxii akkasumas komentii jalqabaa irra isiniif hin godha achiin deemtaniiti subscribe gochuudhaan achiin qophii inni dabarsu hordofuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kana immoo amma immoo siidaa Hacaaluutiif guyyaa kaleessa ijaaramee eebbifame isinitti argisiisa. Siidaa kana kan isaan ijaaranii fi kan Abrahaam Lincoln fakkeessina jedhaniiti kan isin ilaalaatii jirtan kana kan isaan ijaaran kan Abrahaam Lincoln yoo ilaallu immoo akka kunoo akkuma ilaalaatii jirtan haala kanaan ijaarra jechuudhaan hojjetaa mootummaa fi namoota daldaltoota keenya irraa qarshii miliyoona 300 fi hanga miliyoona 500tti funaanameeti kan ture. Kan isaan ijaaruutiif yaadanis siidaa miliyoona 500dha. Kan isaan ijaaran garuu 500,000dha jechuudha. Kunoo akkuma isin ilaalaatii jirtan isumayyuu hin fakkaatu. Siidaan isaa achitti ijaaramuu baatus onnee nama 10,000 keessatti ijaarameeti waan jiruuf achitti ijaaranis ijaaruu baatanis guyyaa tokko bareedee fi ni ijaaramaaf jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaala koo qophiin ani guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kan isin hanga yoonaatti na waliin hordofaatii turtan kana fakkaata ture. Waan na hordoftanii fi kabajamaa ulfaadhaa isiniin jecha hanga xumura qophii kiyyaa
Guyyaa biraa hangan koppii bashannansiisoo fi barsiisoo akka guyyaa irraa koppii babbareedoo irraa barattu jedheetii yaadu qabadhee isiniif dhiyaadhutti gama kootiin nagaan tura. Bye bye.